Nagaan keenya kabajaa jaalalaa bakka jirtanis nagaa akkam jirtu nagaa keessanii kun qophii yeroo maatiiti. Qophii yeroo maatii keenyaan guyyaa irraa magaalaa Adaamaarraa kaane as magaalaa Ambootti argamneeti kan itti jirru. Egaa guyyaa irraa mana barataa cimaa tokkotti argamneeti kan jirru maatii isaati wajjiniin gaaffiif deebii gochuudhaaf jechuudha. Egaa barataa amantiin bara darbee kutaa 8ffaa irratti jechuudha. Barattoota qormaata ministeerii fudhatan keessaa qabxii inni fideen sadarkaa 2ffaa irratti kan argamu. Yeroo ammaa mana barumsaa bultii addaa kana keessaa kan baratudha jechuudha. Kanaaf egaa muuxannoo maatii kanaaf barataa kana isiniif qonna amma xumura qophii keenyaatti turtiin keessan nu faana ta'uu isiniin jenna. Tole egaa duraan dursa carraan nuuf kennitanii fi galatoomaa isiniin jecha isin wajjiniin gaaffiif deebii akka goonuu fi keessummaa qophii yeroo maatii keenya akka nuuf taataniif waan nu fayyamtaniif maqaa daawwattoota keenyaan guddaa isin galateeffanna. Nullee galatoomaa isiniin jenna. Daawwattoota keenya wajjin wal haa barru isin maqaa keessaniif maatii keessan daawwattoota keenya wajjin wal nu barsiisa. Ani Mindaa'ee Mul'inaan jedhama. Hojiin koo hojii barsiisummaati. Bakki hojii kooti immoo mana barumsaa qophaa'inaa Ambooti. Maatiin keenyas haati warraan koo barsiiftuu Asraat Balaay jedhamti. Ijoollee 3 qabna. Ishiin hangafaa Seenaa Mindaa'ee jedhamti. Qixisuun itti aantu immoo Lalisee Mindaa'ee jedhamti. Inni sadaffaa Amantii Mindaa'ee jedhama. Ijoollee 3 akka qabdan nutti himtaniiti kan isin jirtani. Mee ijoolleen keessan sadanuu barnoota irratti maal fakkaatu? Haala kamiin immoo deeggaraartu? Mucaan ishiin hangafaa Yuunivarsiitii Amboorraa ogummaa faarmaasiitiin eebbifamteetu amma hojjechaa jirti. Hospitaala Geedoo irratti ramadamtee hojjechaa jirti. Baranuma kan eebbifamte. Laliseen immoo barattuu Yuunivarsiitii Amboo waggaa 3ffaati. Amantiin immoo mana barumsaa Ifa Borii bultii addaa Ambootti barana barataa kutaa 9ffaati jechaadha. Akka maatitti wanta hojii baruuf barsiisuu keessatti isaan barbaachisaniif guutuudhaaf waan isaan gaafatan haaluma humni danda'een guutaafii turre. Keessattuu immoo kitaabolee barbaachisoo ta'an dhiyeessuudhaan meeshaalee deeggarsa barnootaa isaaniif malan dhiyeessuudhaan darbee akkaataa qo'annoo isaanii irratti xiyyeeffatanii sagantaadhaan hojjechuu akka danda'an gubbaa irratti hordoffii gochaatii turre. Caalmaatti isaanii manuma barumsaa keessatti dabarsan illee malee mana barumsaatiin immoo dhufan mana keessatti hiriyoota isaanii wajjinis jechaadha. Akkaataa qo'achuu danda'an darbee immoo waan itti ulfaates nus hojii barsiisummaa irra waan jirruuf deeggarsa ogummaa taasisaa wajjiniin barachaas barsiisaas turre jechuu hin dandeenya. Amantiin barataa cimaadha. Bara darbee qormaata ministeerii qabxii 94.5 fiduudhaan akka magaalaa kanaatti sadarkaa 2ffaarra kan jirudha. Kanaaf amantii barataa akkamiiti? Akkamitti beektu immoo? Amantiin keejii irraa qabee barataa cimaa yookiin immoo barataa qaxaleedha. Yaadumaanis qalbiidhaanis tasgabbaadha. Ijoollummaa isaatii qabeetii akka nama guddaatti nama yaadudha. Kutaa tokko qabee keejiidhaa qabee tokkoffaa bahaa ture. Akka namni isa caalu hin barbaadu. Ijoolleen akkasa fuuldura baatu hin barbaadu. Kanaaf barataa cimaa yookiin immoo barataa of danda'ee socho'uudha jechaadha. Bara 2015 irratti kutaa 8 immoo baratutti akka magaalaa kanaatti qabxii olaanaa barattoota galmeessan keessaa isa hangafaa ture. Giddu galeessaanii 94.59 galmeessiseeti gara kutaa 9ffaatti kan darbee ture. Egaa akkaataan inni itti qo'achuu qabu ilaalchisee iyyuu eenyus wanta hojjechaati turre. Inni guddaan
kutaa barnootaa keessatti barsiisaan immoo barsiisuu xiyyeeffannoodhaan akka hordofu gorsuu jajjabeessuu haamileen isaas immoo jabaachaa akka deemu gochaati turre. Lammaffaa irratti immoo manuma barumsaa keessatti iyyuu qaamaan argamne gaggeessitoota mana barumsaa wajjiniin barsiisota mana barumsaa wajjiniinis haasa'aa mari'achaatii turre. Iddoo cimina qabutti akka caalchiseetti fufu iddoo immoo fooyyessuu qabuttis akkaataa itti fooyyessuu irratti isaanuma faana mari'achaatii turre. Sababiin isaa maaliif manni barumsaatti barachaa tures isa eegaa ture. Qabxii guddaa galmeessisee barattoota hiriyoota isaa wajjin fakkeenyummaa gaariidhaan akka mul'atu gochuudhaaf isaanis irratti hojjechaa turan. Nus immoo dabalataan qaamaanis argamnee wajjin isaan faana hojjechaa turre. Qabxii galmaa'eef nu qofa otoo hin ta'in dhimmamtoota barnootaa hedduutu keessa ture, ammas keessa jira. Barnoota mana barumsaa oolmaa daa'immanii irraan jalqabee oolmaa daa'immanii adventistii irraan jalqabee kindergaartanii yookaan keejii irraa jechuudha. Keejiidhaa kaasee amma sadarkaa kana gidduu qaqqabutti barsiisonni akkasumas maatiin hawaasni illee tumsa adda addaa naa taasisaa turanidha. Gaafa keejiidhaa jalqabnu yeroo jalqabaatiif mana barumsaatti galee barattootanis wal baree isaan dura garuu immoo maatiin kiyyaa asitti na dubbisiisaa turani jechuudha. Abaa caadaalee kaasee hammani sagalee laafaa sagalee jabaa jennee hamma seeraaf seerlugaa afaan oromoo keessa galutti illee barachaan ture jechuudha. Kanan manatti jalqabee immoo achitti galuudhaan akka na rakkisne salphaatti barnoota kiyya akka hubachuu danda'utti na taasisee jira jechuudha. Kanaafiyyuu asitti kanan jalqabee achitti galuudhaan immoo caalaa hojjechuun akka danda'u barattoota faanas illee wal bareen barnoota irratti cimee yookaan jabaadhe immoo milkaa'ina irratti akka qaqqabu na taasisee jira jechuudha. Egeree biyya kanaa keessatti gumaacha guddaa qabu jedhamee waan abdatamaniif barattootuma qabxii olaanaa galmeessantu as mana barumsaa kanatti walitti qabamee jira. Kanaaf egaa dorgommiin isaanii hin dabala jechuudha. Caalaan hojjetanii qabxii kanaan dura qaban irratti immoo kan caalu galmeessuun akka irraa eegamu hubannoo akkasii qabaataniiti egaa hojjechaa kan jiranii isaan keessaa inni gaasuma tokkodha. Baranas immoo barattoota mana barumsaa ifa boruu kana keessatti baratan keessaa kutaa 9ffaa keessaa giddugaleessaan 95 ol galmeessiseetu sadarkaa 1ffaa irratti jira jechaadha. Baranas jechuudha. Kanuma bu'uura taasifachuudhaan manni barumsichaa dorgommii sadarkaa Oromiyaatti gaggeeffamuuf jiruuf qopheessaatii jira jechaadha. Manni barumsichaas abdiidhaan eeggata. Innis immoo amaanaa irra kaa'ame kana fiixaan baasuudhaaf amma humni isaa danda'e hojjechaa jira. Nus immoo duubaan tumsaa jirra jechuudha. Haala akkasii keessa jira inni jechuudha. Egaa kutaa tokko kaasee haga hammaatti sadarkaa 1ffaa akka ba'aa jiru yookaan gulantaa jalqabaa irraa kaasee hanga ammaatti sadarkaa 1ffaa akka ba'aa jiru. Mana barumsaa bultii addaa keessattis baranas kutaa 9ffaatti sadarkaa 1ffaa akka ba'e dhageenyeerra. Akka inni barataa cimaa ta'uu fi isin akka maatiitti maal irratti hojjettan? Egaa maatii keessatti caalmaatti amma nuti kan irratti xiyyeeffannu hojii isaanii yookaan immoo barnoota isaanii irratti xiyyeeffannoo kennanii akka hojjetan gochuu irratti hin hordofna. Kana jechuun yeroo sila taphachuu danda'an yeroo sila immoo gargaarsa maatii keessattis gochuu qaban kana faana wal qabsiifnetu akka hojii isaanii hojjetan gochaati turre. Barnoota wajjin wal qabatee kan hojjennu waan mana barumsaatti baratan asittis immoo irra deebi'anii akka hojjetan akka shaakalan gochuu irratti hordofaa turre. Ammas kanuma gochaati jirra. Darbee immoo qophaa isaanii immoo otoo hin ta'in hiriyoota isaanii wajjininis akka mari'achaa hojjetan jajjabeessuu raawwannaa. Kana biratti immoo maatii keessatti egaa amala adda addaatu jira. Amala sana wal simsiifnee fedhii hundaallee guutuu yoo baanne jechuudha. Amma danda'ametti waan isaanii barbaachisu guutaa fi akka abbaattis akka haadhaattis obboleessas obboleettis walii ta'uudhaan
bifa kanaatiin egaa amma yoonaa geenye jechuu dandeenya. Mana barumsaa isaaniitti amma sa'aatii 9tti baratu. Achuma turanii achuma laabireeriin galu. Achuma qo'ataniitu 11 walakkaatti dhufu. Achi yoo dhufan immoo waan argatan nyaatanii xiqqoodhuma haasa'u. Sana booda immoo dhufu yoo dhufan mana keessaan nu gargaaran hin gargaaru. Sana booda immoo hin deebi'u gara qo'annaa isaaniitti jechaadha. Keessumaa amantiin halkan taa'ee dubbisa. Yeroo baay'ee halkan dubbisa. Ishiin lammataas akkasuma. Ishiin sun immoo harka caaluu laabireeriitti dubbisuu feeti. Manarra laabireeriitti dubbisuu barbaaddi. Mataa isaaniitti immoo kutaa qabu. Kutaa isaaniitti galanii dubbisuu danda'u jechaadha. Barataan gosa barnootaan akka inni baratuuf kennamee fi barnoota sana hamma danda'e yaalee baratee irratti akka hojjetuuf irratti akka milkaa'uuf. Kana irrattis immoo qayyabannaan barbaachisaadha. Sammuu isaatti akka qabatuuf qayyabannaan barbaachisaadha. Egaa ani akka kiyyaatti malli qayyabannaa yookaan tooftaan qayyabannaa fayyadamu yeroo baay'ee galgala dubbisuutu natti tola. Garuu yeroo isaa caalaa immoo isuma yerootti isaanitti dubbisuu barbaadan otoo iskeejuulii baasanii fi yookaan sagantaa baasanii fi gosa barnootaa kana yeroo kanatti otoo dubbisee kana immoo hamma kireeditii kennamuufi qabu kennanii fi fakkeenyaaf yeroo herreegaaf kennamuu qabuu fi yeroon gosa barnootaa kaaniif kennamuu qabu walqixa ta'uu dhiisuu mala. Kanaafuu isa yoo barbaachisaa ta'e maatii isaanii faana yoo hin taanes immoo kophaa isaanii iskeejuulii sana baasuudhaan itti fayyadamin effectively yoo itti fayyadaman milkaa'uu ni danda'u jechuudha. Barattoonni baay'ee kan milkaa'anii nu caalas darbanii hojjechaa jiran iskeejuulii sababa fayyadamaniif jechuudha. Kanaafiyyuu sagantaa barnootaa baasanii akkasumas illee gaafa qo'atan wanta hin galleef barreeffachaa deemuudhaan kitaaba isaanii dubbisaa akkasumas immoo riiferaansi gaayidii fayyadamuudhaan wanta hin galleef qabatanii barsiisota isaanii gaafachuu. Yommuu barsiisota isaanii argachuudhaaf illee carraa argachuu baatan intarneetii illee karaa haala seera qabeessa ta'e otoo gaafatatanii kun barattootaaf carraa guddaadha jechuudha. Yeroo baay'ee ijoolleen jajjabina barbaadu, maatiin badhaasuu jajjabeessuu jechootaan illee jabaadhu jechuu ni barbaadu. Akka maatii keessanitti ijoollee keessaniin haala kamiin jajjabeessaa turtan? Waan argatanitti quufanii akka nafneef caalmaadhaan akka hojjetanii fi hamilee kenninee yaadaanis bira dhaabbannee haaluma humni danda'eenis immoo yeroo tokko badhaasa wayii gumaachuudhaan isaan cinaa jiraachuu keenya agarsiisuudhaaf hojjechaatii turre. Isaanis immoo kun galtee ta'ee fi egereedhaaf immoo caalchisanii akka hojjetaniif karaa banaafii ture. Isaanis immoo itti dabalaniyyuu waan caalu galmeessisaa turan. Kanatuyyuu kanaan isaan ga'ee jennee yaadna. Nu qofallee miti maatiin jechuudha. Yommuu isaan qabxii olaanaa galmeessisan bifa adda addaatiin jajjabeessaa turanii kaan badhaasaa, kaan hamileedhaan, kaan maallaqaan, kaan kennaa adda addaatiin jajjabeessaatii turanii. Amantiin abbaatirra dhiyaata. Abbaa wajjiniin hin haasa'a. Garuu yeroo marii hin qabna. Fakkeenyaaf keessumaa amma qabxiin sanii kanarratti hin hojjetama miti. Innaa sana qabxii isaanii hin madaala. Teenyee wajjumaan madaallaa. Kanarratti mana qiitte kanatti fooyyisuu qabda. Kana mana gooteetta kan akkas gochuu qabda isa jedhu kana teenyee qabxii isaanii hin madaalla. Jechaan maatiidhumaan teenyee jechaadha. Kanaafi gara fuulduraatti barasa dhufu irratti kana sirriitti fooyyessuu qabda qabxii kana gara kanatti ol guddisuu qabda jennee irratti mari'annaa jechaadha. Maatiin keenya karaa baay'eedhaan nu gargaaran hin tumsanii jiru. Kun immoo jechuun maatiin hammam barattoota ijoollee isaatiif hammam aarsaa akka kaffalullee irraa baranii jira jechuudha. Kanaafuu barattoonni isaan kaanillee kan barachuu qaban maatiin isaanii hammam isaaniif jedhanii aarsaa akka kaffalan akka baraniif jechuudha. Kanaafuu
maatii kiyyatti baay'een boona. Maatii kiyya baay'een jaalladha. Isaan irraas waan baay'een baradhee jira. Karaa barnootaas waan natti hinqisan jira jedhee yaadu hin jiraatus. Akkasumas immoo obbolaa qaba. Obbolaa kiyya irraas baay'een baradhee jechuun akka fakkeenyaatti yoo ilaaltan obboleettii kiyya isheen hangafaa mana barumsaa bultii addaa waldaa Misooma Oromiyaa Adaamaatti baratte. Kunis immoo isheerraa jechuun akka fakkeenyummaatti ishee fudheen jira jechuudha. Achitti galtee qabxii gaarii galmeessitee koorsii gaarii fudhattee barachuun ishee anaaf fakkeenya gaariidha. Obboleettiin kiyya isheen quxiisuus akkasuma isheerraa obsa akkasumas maatii gargaaruu kana irraan baradhee jira. Kanaafuu maatiin kiyya irraa waan ani barannee jira jedhee yaadu. Kanaafuu maatii kiyya baay'een jaalladha. Egaa ijoolleen mul'ata qabu, yeroo hundumaa mul'ata qabu. Mul'ata isaanii bira akka gahaniif immoo maatiin mul'ata isaanii beekee deeggaruun murteessaadha. Kanaaf akka maatii keessanitti ijoolleen keessan mul'ata isaanii bira akka isaan gahaniif maal gochaa jirtu? Egaa fedhiinsaa hedduu ta'uu danda'a. Gama barnootaa wajjin wal qabateen amma kanaan duraa wanti nan ofii kootii irratti hubadhe jechuudha. Waa kalaquu yaalii akkasii gaggeessuu irratti mul'ata. Keessattuu wanta barnoottan saayinsii uumamaa wajjin wal qabatan caalchisee itti dhimmeet irratti hojjeta. Kun immoo teeknooloojiitti akka dhiyaatu baay'ee isa gargaaree jira. Waan si'anaa kana faana darbee immoo gara fuulduraatti waan inni baay'isee jaalateetti dhimuu barbaadu caalchisee sun beekuu baadhee yommuu kanaan dura haasofnu abdii wayii akka keessatti horatamuuf jecha jechuudha. Caaltee argamuu qabda. Fakkeenyummaa gaariidhaan maqaan kee dhahamuu qabaa. Ofirrayyuu dabartee biyyaafis nama ta'uu sirra jira kan jedhu irraa kaaneetu egaa waan boodarra ta'u amma dhaabannee tilmaamus baanne egaa ogummaa fayyaa irratti hakiima yookaan dooktara ta'ee hojjechuu nan barbaada yaada jedhu qaba. Darbees immoo egaa akka sooftiweer injiinaringii kana fa'aa hojjechuu nan barbaada nan yaala jedha. Egaa inni kaan immoo booda waan dhufu hin beeknu garuu fedhii akkasii yaada akkasii of keessaa qaba. Abdii qofti immoo matumti isaayyuu gahaa miti irratti hojjechuu barbaachisa. Waan isaaf isa ga'umsu ammumaa qabee akka irratti hojjetu gochuudhaaf egaa duukaa bu'aatii jirra. Barataa kutaa sadii utuun jiruun waa'ee yaada saayinsii uumamaa keessatti jechuun saayinsoota isaan kaan caalaa saayinsii uumamaa dur dhiyaadha ture. Naannoo fiiziksii, keemistirii, baayoloojii waan kanatti jechuudha. Keessumaattuu barnoota fiiziksii baay'een jaalladha. Barnoota fiiziksii herreega keessatti immoo waa'ee teempireecharaa fa'aa waa'ee kana wal qabatu hin baranna. Yeroo baay'ee kan beeknu konvershinii foormulaa kan keelvinii kan faaraanaayitii hin jiru. Isteeppii lama fayyadamnee turre. Ammaafan rakkoo kana furuu jedhee hamma hin danda'e foormulaa sana diraayiv gochuudhaan foormulaa mataa kiyya qarqeen jira jechuudha. Foormulaan sun immoo kanaan dura yookaan isteeppii lama fayyadamaa turre hojjechuurra ammatti sirriitti akka illee barataadhaafis karaa salphisee barataanis akka irratti hojjechuu danda'utti barataan gargaara jedhee yaada jechuudha foormulaan kuni. Kanas immoo guddisee deemuudhaan mana barumsaa ifa boruu bultii addaa seenuudhaan hamma hin danda'e qayyabadhee hamma hin danda'e boqodheen yeroo kommoo haalaan fayyadamuudhaan kunoo sadarkaa mana barumsaan na eeruu irratti qaqqabeen jira. Foormulaa sana amma hin danda'u abbaa kiyyatti simee abbaan kiyya akka dabarsu itti himeen ture jechuun qaama isa ilaallatutti. Foormulaa kana immoo barsiisota fiiziksii manneen barnoota adda addaa jiranitti akka isaan mirkaneessan taasiseen jira. Isaanis mirkaneessanii sirriidha jedhanii fudhatanii jiru. Amma kana fudhachuun daandii isa gara qaama ilaallatu yookaan qaama olaanaatti isa deemudha jechuudha. Foormulaan sunis waan biraa otoo hin taane yookaan kaayyoo biraa otoo hin taane barattoota gaafa foormulaa yookaan immoo piroobileemii tokko furuuf yaalan
piroobileemii sana salphaatti akka furataniif jechuun herreega tooftaa caalu jechuudha. Fakkeenyaaf isa dur isteeppii 2 isteeppii 3 fayyadamaa turre amma immoo isteeppii tokkotti akka fayyadaman jechuudha. Foormulaa isa 2 ture tokkotti deebisa. Kun faayidaa foormulichaadha jechuun caalaatti abbeentummaa isaa kan kiyyaa ta'u malee akka barattoota hiriyoota kiyyaatti ta'an fudha. Sababni isaas isaanis gumaacha qabu, barsiisonni kiyyas illee caalaa keessa diippilii seenee akka raawwadhu akkan immoo fedhii fi kaka'umsa qabaadhu taasisee jira jechuudha. Waan tuttuqan kana hin jaallate jechaa nama fakkeenyaaf moobaayilii kana inni hin tuttuqne hin jiru. Hin tuttuqaa wantoota baay'ee intinii jedha. Amma eeganii deemee nuyi irraa toofne iyyuu. Isatu waan hunda nuuf intinii jedha sirreessa jechaadha. Ani ijoollummaa kootii kaasee jechuun gaafa barattoonni yookaan ijoollee xixiqqoo maal ta'uu barbaadda jedhamu akkas ta'uun barbaada jedhu ture. Anis ijoollee sana keessaa tokko ta'ee akka dooktara ta'uun barbaadan jedhee ture. Ijoollummaa kootii kaasee jechuudha. Ammattis ta'u yaada sanaan qaba. Garuu dabalataan illee koorsii biraatiin fakkeenyaaf koorsii teekinooloojiidhaan wal qabatan irratti hojjechuu nan fedha. Koorsii fakkeenyaaf sooftiweer injiinaringii, koodiingii maal kana fakkaatan irratti hojjedheen karaa kanaanis otoon biyya koos, maatii koos, hawaasa koos, ofii koos gargaaree baay'ee natti tolaa jechuudha. Manni barumsichaa carraa baay'ee qaba. Mana barumsichaa keessatti barataan effektiivili yookaan immoo sirriitti hojjete baay'ee fayyadamaadha. Fakkeenyaaf barataan tokko yoo qabxii achii olaanaa galmeessee sadarkaa biyya alaatti ergamullee waan akkanaa kana wal qabatee fakkeenyaaf illee yoommoo akka barataa mooraa sanaa keessatti yoo barnoota achi keessaa fixe fakkeenyaaf pileesmentii yuunivarsiitii illee barbaadu keessatti barataan baay'ee carraa qaba jechuudha. Kanaafuu mana barumsaa sun ofarii baay'ee dhiyeessa. Nama achi keessatti galee baay'ee hojjeteef baay'ee filatamaadha. Fakkeenyaaf illee sadarkaa Oromiyaatti deemanii dorgomuu, sadarkaa biyyaatti deemanii dorgomuu. Kanaafuu carraalee akkanaa, carraalee gurguddoo kaayyoo gara fuulduraa namaa milkeessuudhaaf gargaaran baay'ee qaba jedhee yaada akka kiyyaatti. Waan itti argeefise barataan illee akkasumas illee achi keessatti akka baratuuf haalli mijaa'eefii jira. Fakkeenyaaf akka barnoota inni ittiin rakkanneef taabileetiin kennamuudhaan barataan haala gaarii akka ta'een taabileetii sana fayyadamee barnoota isaatiin kiriyaawut gochuudhaaf. Karaa dabalataanis immoo yoo fudhannee fakkeenyaaf barataan kitaabni kennamaa fi kitaabni hin qaqqabaanii barataan kitaabni hin qaqqabne hin jiru. Yoommoo barataan tokko kitaabni qaqqabeef maateriaalii tokko akka qaqqabeetti lakkaa'ama waan ta'eef barataa sanaaf illee baay'ee faayidaa qaba. Akkasumas illee laayibrariin hamma sa'aatii 6tti banaadha. Barataan hamma sa'aatii 6tti yeroo isaa haalaan fayyadamee dubbisee hirriba gahaa argate ganama immoo yeroo ciree isaa nyaatee mana barumsaa akka deemuuf baay'ee faayidaa qaba. Barataan illee jechuun akkaataatti fayyadama yeroo hin barataa akkasumas immoo maatii irraa adda bahee jiraachuusaa jiraatee immoo akkamitti ofiisaa of gaggeessuu akka qabu hin barata. Waan baay'ee barata achi keessatti rakkoon jiraachuu danda'a. Rakkoo sana keessa akkama overcome godhee jiraachuu akka danda'u. Gara fuulduraatti jireenya yuunivarsiitii keessa hin rakkisuun jechuudha. Barataan achi keessa jireenya doormii barii, barataan achi keessatti jireenya hawaasummaa barataa faana bare yuunivarsiitii galee hin rakkisuun hin beeka waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu barataadhaaf baay'ee faayidaa qaban jedha. Egaa bu'uurri hawaasaa maatiidha. Maatii gaariin hawaasa gaariidha. Hawaasni gaariin immoo bu'uura biyyaati. Kanaaf maatiin egaa dhaloota bor biyya kana jijjiiruu danda'u horachuudhaaf maal gochuu qabu? Maatiin immoo gaheen inni bahuu qabu daa'ima isaa hordofachuudha. Daa'ima hordofuudha. Maal barattee har'a akkamitti ooltee eessa ooltee jechuun barbaachisaadha daa'ima isaatiin.
laateetuma obaasee of wisee ijoollee gadhiisuun barbaachisaa miti. Waan baay'eetu isaan qunnamuu danda'a. Keessaa shamarran fudhattee warra dhiiraas fudhattee yeroo ammaa kana baay'ee rakkisaadha. Garuu maatiin ijoollee isaa hordofuu qaba. Barattootaa fi dhaamsi nuti dhaamnu barachuun matumti isaatiin iyyuu hojiidha. Yoo baratan malee fedhii ofii, hawwii ofii, kaayyoo ofii galmaan ga'uun hin danda'amu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf barattoonni mana barumsaa deemuu qofa otoo hin ta'in akeeka deemaniif sana raawwachuudhaaf dhimmanii hojjechuu qabu. Dubbisuu qabu, qo'achuu qabu, seeraa fi dambii ittiin bulmaata mana barumsaa kabajuu danda'utu jira. Kana qofa iyyuu otoo hin ta'in maatii isaanis deeggaruu qabu. Immoo mana barumsaatii bahanii gara qe'eetti dhufan waan maatiin irraa barbaadu gargaaruutu irra jira jechuudha. Kana biratti immoo yeroo isaanii sagantaadhaan fayyadamuu danda'utu jira. Karoorsanii hojjechuu qabu jechuudha. Waa hundaal tokkoon hin hojjenna osoo hin ta'in guyyaa tokko keessatti sa'aatiidhaan qooddatanii waan sa'aatii sana keessatti hojjechuu malan hojjetanii qophaa'ummaadhaan yeroo hunda argamuutti jira jechuudha. Namni tokko jechuun kan kaayyoo isaa qaqqabu yoo dhameedha. Lafaa kee yookaan immoo akkasumaan dirree duwwaatti miti. Namni tokko yoo dhamee yoo yeroo isaa haalaan mijeeffatee yeroo isaa mijeeffate immoo haalaan gaggeeffate barataan tokko milkaa'aa ta'uu danda'a. Kanaafuu akkan dura jedhetti dabaluudhaaf tokko qayyabannaan baay'ee barbaachisaadha. Karaa barnootaatiin jechuudha. Kaayyoo isaa milkeeffachuudhaaf baay'ee qayyabachuu qaba. Qayyabates immoo yommuu qayyabatu wantoota isa jeequu danda'an irraa of fageessuu qaba. Jechuun yeroo boqonnaa jira garuu yeroo boqonnaa sanaan ala yeroo qo'annaa isaatti dabarsuu qaba harka caalaasa. Boqonnaan akka jirutti ta'e fakkeenyaaf sa'aatii tokko yoo dubbisate daqiiqaa ruubii yookaan daqiiqaa nuusa ta'e irraa yoo boqote hin gahan. Daqiiqaan sana immoo wanta calmee dhiyeetoo ta'anii wanta sammuu isaatiif deemu sammuu isaa faana deemuun otoo ilaali. Fakkeenyaaf barattoonni manatti galanii dubbisanii boqonnaa fudhachuu barbaadu yoo ta'e televizyiinii sana irratti bananii kan ilaaluu qaban wanta umurii isaaniitiin deemu. Malee wanta umurii isaanii hin deemne yoo ilaalan gaarii miti. Sammuudhaafis gaarii miti, isaaniifis gaarii miti. Karaa sooshaal miidiyaadhaan yoo ilaalle sooshaal miidiyaa pilaatfoormii adda addaatu jira. Pilaatfoormii sana keessatti barataan of dhabeetu argama. Kanaafuu kanarraallee otoo maatiin qusate jechuun karaa bilbilaa yoo ta'e bilbilarraa yoo qusateen yeroo umuriin itti kennamuu qabutti yoo kennee yommuu maatiin immoo itti kennee jiraate maatiin immoo mucaan kiyyaa maalirra jira maal ilaalaa jira sochiin guyyaa samaa inni jedhee maatiin adda baasuu qabaa jechuudha. Sababni isaa yeroo teekinooloojii waan ta'eef maatiin illee ijoollee isaa karaa teekinooloojiitiin illee yerootti to'achuu danda'u irra jirra waan ta'eef otoo kana taasifamee gaarii. Abbaa kiyya Mindayee Barsiisaa Mindayee Mul'ina, haadha kiyyaa Barsiiftuu Asraat Balaay, akkasumas obbolaa kiyyaa Lalisee Mindayee, Seenaa Mindayee, eessummaan kiyyaa, daadaa kiyyaa, akkoowwan kiyyaa, maatii kee hunda galatoomaa jechuun barbaada. Dhuguma waaqattaanii sadarkaa kana kan qaqqabuu fi dhugaa carraa kana kan naa kennan isaaniidha. Jechuun maatiin barattoota baay'ee carraa kana argachuu dhiisuu danda'u garuu kanan immoo akkan argadhuuf maatiin kiyya gumaacha tumsa guddaa naa taasisanii jiru. Kanaaf immoo guddaa galateeffachuun barbaada. Guddaa eebbifamu. Umurii dheeraa naaf jiraadha jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa haga yoonaatti egaa kan isin daawwattanii qophii yeroo maatiiti. Yeroo maatii keenya irraatti egaa magaalaa Amboo mana Obbo Mindaa'ee Mulunaatti argamne yookaan mana barsiisaa Mindaa'ee Mulunaatti argamneeti kan nuti turre. Egaa maatii kanarraa waan guddaa akkasiin barattan egaa abdii qabaanna. Maatiin kun ijoolleen isaanii carraa mana barnootaa bultii addaa akka isaan argataniif illee mana keessatti hordofuudhaan karoora baafatanii akka isaan qayyabatan darbee immoo meeshaalee barnootaa isaan barbaachisu meeshaalee deeggarsaa bituu fi hordofuudhaan mana barumsaallee deemanii hordofuudhaan ijoollee kana akka isaan barattoota cimoo akka isaan ta'anii akka isaan deeggaraa turanii qophii keenyarraa argitaniittu.
Kanaaf egaa maatiin bu'uura waan ta'eef ijoolleen maal akka hojjetan, eessa akka isaan oolan, maal akka isaan baratan maatiin hordofuu qabaa. Dhaloota bor biyya kana utubu horachuudhaaf egaa maatiin murteessaa waan ta'eef kanaaf maatiin ijoollee irratti hojjechuu qabaan egaa dhaamsa qophii keenyaati. Sagantaa kana qopheessuun kan isin faana ture an Gammachuu Misaakee, ogeessa kaameeraa keenya Tolasaa Lammeessaa, akkasumas ogeessota istuudiyoo mara taanee isin faana turre. Torbee dhufu maatii biraa iddoo biraatti wal agarra. Hangasitti nagaatti.